Innummaan rakkoo sanirraa dhibee sanirraa haa fayyu. Malee. Ana haa jibbuun haa gatu rakkoon qabu. Fayyaa isaa barbaada. Uummanni gadasan hin godhaan. Baay'ee. Dhugumaan jaalala. Abbaa warra kiyyaa san hin jaalladha. Ilmoo ammoo akkuma ilmootiin jaalladha. Jechuun akkana jechuu osoo hin ta'in hin ta'u wanni akkasii. Maaliif hin taane? Ilmoo jaaladhennaan ilmoo jaaladhe. Jaarsa jaaladhennaan kun filannoo lama namaa kennuuti miti. Akka nama tokkootti Redi hedduun jaaladha, hedduun kabajaa, wajjin nyaanne wajjin dhuune waa hedduu waliin dabarsinee jirra. Garuu wanti inni narratti hojjete waan baay'ee nama jibbisiisuudha, fokkisiisaadha. Oromoon Oromoo irratti waan akkanaa hin hojjeta jedhee waan hin yaanne. Kanaaf Rediin mana murtiitti naaf dhiyaachuu qaba. Jaalallee koo haadha manaa koo kan akkaan jaaladhu narraa fudhachuun isaa, na jalaa fuudhee awwaaluun isaa waan hedduu garaa nama. Waliif birmannee tokko hatanu metokuma lamigo ilman bora na barema oromo tokuma ilman bora na barema oromo tokuma Ashama harka fuunee ilmaan Oromoo eedila addunyaa kanarratti argamtan hundi keessan bakkuma jirtanitti nageenyi koo kan kabajaa isin haa dhaqqabuun isiniin jedha. An mootii miidiyaadha. Mootii miidiyaadhaaf warroonni haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalama. Warroonni armaan dura maatii keenya turtan like share gochuudhaan nu jajjabeessaan isiniin jedha. Guyyaa har'aa himannaa qabadhee dhiyaadhee jira. Himannaa addaan qabadhee dhiyaadhee jira. Wanta gara keessaatiin ijoollee hedduutti himadhee ijoolleen sun furmaatanaaf gochuu dadhaban fidee miidiyaatti dhiyeessee jira. Redi Adamin himadha. Redi Adam hedduun keessanni beetanii yuutuubara Oromoo guddaadha kan sabaaf hojjetu kan quuqama sabaaf qabu wanta hin taane narratti hojjetee jira. Haadha manaa koo kan akkaan jaalladhu kan akkaan kabaju haadha manaa koo na jalaa fudhatee iddoo hin taanetti na jalaa awwaalee jira. Kanaafin dhufe wanta isaa diiteelii isaa tokko tokkoon keessa deemeen isiniif ibsa. Viidiyoolee garagaraas qabadhee dhiyaadhee jira. Yeroo nagaa qabnutti, yeroo wal jaalala qabnutti, yeroo hiriyummaa qabnutti waa hedduu waliin taanee jirra. Hiriyummaa sanganee duubatti deebi'a waa hedduu narratti hojjetee jira. Maaltu narratti hojjetame waan jedhu takka takkaan diiteelii isaa isiniif hima. Mee dursa viidiyoo gabaabduu tokko qabadhee dhiyaadhee jira. Viidiyoo Redi Adamii fi haati manaa koo wajjin hojjetan hordof. Yoo isin qallee jaalallee baay'ee jaalatu tokko qabda haa jennu. Jaalalleen ati jaalatu kun eenyumaa olitti bakka bootaa nama tokkoof hin qabneef isaa qabda. Akka tasaa jaalalleen kee kun dhukkubsatee yookaan waa wayii ta'ee doktora wayii bira fidan. Gaafa doktora bira fidan sirriin dhaggeeffadhu deebideesta. Gaafa doktora bira fidan doktora tokkocha malee homuusa yaaluu hin danda'u. Doktora tokkocha malee. Isa mootu jaalallee kee kana tasa lubbuu keetii ol waan jaalatuuf dhabuu hin barbaaddu. Tasallee miidhama isaa arguu hin barbaaddu. Doktortichi isa yaalu sun ana malee akka hin jirre waan beekuuf yookaan isa malee isa yaaluun akka hin jirre waan beekuuf waan humnaa olii wayiisetti qabata. Maal inni jaalalleen kee kun akka fayyu yoo barbaadde yookaan abbaan manaa kee kun haa fayyu yoo dhugumaan barbaadde yoo dhuguma jaalatte guyyaa tokko na bira bulu yoo siin jedhe jaalalleen kee san fayyitee isa bira bulu barbaadda moo jaalalleen kee sun achumaan akka barbaade haa ta'uu barbaadda gaafii kana naa deebisi. Jaalalleen ati keessuun garuu tasas dhabuun barbaaddu nama dhugumaan jaalattuudha akkasitti fudhadhu. Amma kun nama dhibabeeti ka. Haadhi kamaaliif si gaafa addaan si dhibee si haa cinku. Maaliif dhibeeta? Nama kana hin jaalladha. Dirqama jennee mootu beeki. Nama kana hin jaalladha. Dhabuu isaa hin danda'u. Garuu dirqama waan ta'eef nama kana dhabuu waan hin dandeenyeef waan inni jedhe guutuu qaba malee. Yoo akka tasaadha jaalallee keessuun immoo lakkanii du'uu filadha. Yookaan immootu yoo ati waan kana goote yoo fayyillee anaaf si wajjin jiraannu dheehu si murteessi isa kan filadha laalamma. Jaalalleen keessuun si eeyyamuu dide. Irra naa deebii bakka samii. Fakkeenyaaf waan doktortichi si ajaje kana. Jaalalleen keessi eeyyamuu dide. Kana arguurra du'uu naa wayya siin jedhaa jiru. Ati mootu jaalallee kee kana dhabuu hin barbaaddu. Dirqama doktorticha ajaja isaa guutuu qabda. Kana keessa kan filatta amma yoo isaaf ishii jette jaalalleen keessu yoo fayyallee sitti hin deebi'u. Yoo immoo lakki jette jaalallee keessaa hin argattu gaafii kana akkamitti deebista. Maal seetee taamu kun? Innummaan rakkoo sanirraa dhibee sanirraa haa fayyu. Malee. Ana haa jibbuun haa gatu rakkoon qabu. Fayyaa isaa barbaada. Uummanni gadasan hin godhaan. Baay'ee. Dhugumaan jaalalleedha boota. Osoo nama tokko taate lakkii naaduu malee ani waan biraatti ittiin seenuu jechuu dandeessa. Nagatu sawwayya inni fayyee yoo nagate rakkoon qabu. Garuu ammoo isaa akkasitti dhukkubsatu
doktorri waan isaaf ta'u waan isa fayyisu ajaje isa gatuurraa inni sun fayyeetiin hin nagatu na wayyi. Gaafii baay'ee jabaadha. Akkuma dhageettan jaalallee koo ka anaaf jecha waa hunda taatu, anaaf jecha qaama ofii gurgurattu, anaaf jecha qaama isii dabarsitee kennitu Redi Adam goyoomsee sobee fuudhee na jalaa awwaalatee jira. Na jalaa bakki inni godhe ani hin beeku jechaadha. Kanaaf yeroo jalqabaa anaaf inni walitti hiriyaa cimaadha, saahiba guddaadha, waa hedduu waliin haasofnaa, waa hedduu wajjin walitti qabna. Jaalalleen kiyya wajjin baatii, wajjin haasoftii, mana isaas dhayti, innis mana isii dhaqa bakka jiranitti, anis baqarra jira, isiinis baqarra jirti. Egaa namni baqataan Oromoon wal malee waan biraa hin qabnu bifa jedhuun anaaf inni ammoo sababa hiriyaa taaneen Rediin mana isii dhaqee jajjabeessuu ture. Yeroo isii mukoofte wanta adda addaa wajjin bashannansiisii akka narraa mukoofne godhi jedheeti hayyama godheefi ture. Carraa kanatti fayyadamuudhaan Rediin hiriyyummaa keenya ganee, hiriyyummaa keenya balleesse mucayyootii jaalalleetii kan lubbuu kiyya isiif dabarsu, ka isiin lubbuu isiinaaf dabarsitu narraa karaarra dabarsee jira. Kana duwwaa miti. Jaalalleen tiyatun anaaf jecha waan isiin hin taane hin jiru. Mee viidiyoo biraas isiniif seensisaa anaaf jecha waan isiin taate jechaadha. Viidiyoo sanis dhageeffadhaatii walitti deebina. Dhumarratti yaada gabaabduu tokko isiniif ibseetiin isin biraa baya viidiyoottiin isin dabarsa. Ilma keetii fi jaarsa kee kamirra jaalatta? Dirqama tokko jaalachuu ilmoo hin qabdu silaa akka qabdutti ilaalte ilmoo kaatii fi dhiirsa kee kamirra filattoo siin nyaana kan gootta? Maaseeta beeta? Ilmoon ilmoodha. Ni jaalladha. Garuu ilmoo sani abbaan warra kiyyaa sun jiraannaan dhufe jechuudha. Si galee abbaan warra kiyyaa san hin jaalladha. Ilmoo ammoo akkuma ilmootiin jaalladha. Jechuun akkana jechuu osoo hin ta'in hin ta'u wanni akkasii. Maaliif hin taane? Ilmoo jaaladhennaan ilmoo jaaladhe. Jaarsa jaaladhennaan kun filannoo lama namaa kennuuti miti. Qophii takka filadhuuti dubbii namaa akkuma gaafa kaanisan. Ilmoo takka ilmoo caalchifadhu, takka dhiirsa caalchifadhu, lamaan keessaa tokko. Lakki. Jaarsa kon jaalladha. Jaarsa kee jaaladha. Ka jaarsaa kun si qabeera si. Guyyaa duraas ka jaarsa si qabe. Egaa akkuma dhageettan osoo isiin jaarsa kiyyaan ala nama biraa hin fedhu, jaalallee kiyyaan alatti nama biraa hin fedhu. Waanuma fedhellee haa ta'u jaalallee kootiif nan du'a lubbuu koon dabarsa jettee isiin dubbattu sobee qabeenyaan sobee biyya alaan si deemsisaa Ameerikaa, Awustiraaliyaa, Kaanaadaa waraqaan naa bahee jira achi si geessa jedhee jaalallee koo sobee na jalaa gara hin taanetti dabarsee iddoo isiin jirtu amma dhabee jira. Already amma gara baatii 10 geennee jirra, hafuura isii dhabee jira. Baatii 10 kana keessatti guyyaa tokko sagalee isii dhaga'uu hin dandeenye. Duraan yoo niitworkiin isiillee hin dalenne ka isaatiin wal qunnamsiisa ture. Amma na qunnamsiisuus dideera, waa'ee isii natti hin kaasu, bilook na godheera. Kanaaf hundi keessan akka naa gaafattaniin barbaada. Dhugaa dubbachuudhaaf Redi Adam nama hedduu jaaladhu, nama hedduu kabaju, waa'ee ummata Oromoo irratti waa hedduu dalagaa miidiyaa isaa fayyadamuudhaan oduuwwan haarawaa jiru saba biraan gayaa. Kanaaf hedduun dinqisiifadha. Iftuu Nuuraas akkasuma mucayyoo ajaa'ibaati. Yeroo hedduu waan babbareedaa wanta bashannansiisaa hojjetaa turte. Garuu amma yeroo ammaa kana gaa baatii 11 geetteerti urga baddee. Sababa isiin itti baddee hin beeku. Maaliif akka baddee hin beeku. Hordoftuu isiin ture, hedduun hordofaa ture. Sababni isaas ni jaaladha natti tolti, baay'een kabaja. Erga baddee ammoo gaa amma baatii 11 ga'ee jira. Viidiyoon isii yeroo jalqabaatiif chaanaala isii irra feete baatii 11 dura jedha. Redi Adam faagaa biyyuma san keessa jiru maal irra akka isiin jirtu, maal akka isiin taate gaa nuuf hin himne. Silaa nuuf ibsanii, silaa nuuf himanii hedduu namatti tolaa, hedduu bareeda. Sababni waa'ee kana itti fideef tokkoffaa baduu isiitii wal qabsiisee maaliif baddee waanuma jedhu kaasuu barbaadeeti. Inni biraa Rediin jaalallee koo fudhatee jira, na jalaa awwaalee jira, bakka isiin buutee na jalaa dhabamsiisee jira. Inni jedhu gaa piraankiidha. Ani Redi Adam wanta akkasii nama hojjetuu miti, nama jaalallee kiyyallee na jalaa fudhatuu miti. Anaaf inni hedduu wal jaalannaa, hedduu wal kabajnaa, waa hedduu waliin qabna. Innis waan akkasii narratti hin hojjetu osoon ani godhillee jedhee hayyamee fi nama godhuu miti. Tarii mucayyoon tun ammoo oromtittii ajaa'ibaati, sabboontu ajaa'ibaati. Waa'ee Jawaar Mohammad fa'aa irratti waa'ee waan isiin dubbatte hordoftoonni isiin ni beektan jedheen yaada. Jawaar Mohammad mana hidhaatii
dhiisuudhaaf lubbuu nama tokko kan barbaadan osoo ta'e uf kennee lubbuu koo ajjeesanii ana qalanii ana ajjeesanii Jawaar Mohammad akka bayuun fedha jettee namoota addunyaa kanarraa dinqisiifadhuu fi jaaladhu keessa Jawaar nama tokko jettee Oromoo hedduun jaaladhaa hedduun kabajaa Jawaar anaaf hiiroo kiyya jettee dubbattee jirti. Kanaaf wanti isiin hojjettu hedduu nama gammachiisa. Akkuma namoota tokko waan hin taane irrattis hin argamtu wanta babbareedaa wanta nama gammachiisa hojjetaa turte sababa isiin ittiin badde hin beeknu. Iftuu Nuuraa yoo jiraatte chaanaala kee irratti hojjedhu yoo chaanaalli sunis harka badee jira ta'e garuu chaanaalli hangammaatti aktiivima yoo tarii paaswordii dagachuu wanta adda addaatiin si harka badee ka badu taate chaanaala biraa banadhuuti deebi'i. Oromoon waa hedduu sirraa eegaa nuti waa hedduu sirraa eegna. Ijoollee qacalee akka keetii ijoollee dandeettii ajaa'ibaa qaban dubbachuudha dandeettii waa ibsachuudha dandeettii sabaaf afaan ta'uu qaban kanneen ni feena jechaadha. Miidiyaa irraa dhabamuun kee sirrii miti. Deebii ijoolleen Oromoo hedduun warri miidiyaa kanarratti duraan akka gaariitti akka aktiivistiitti hojjetaa turan amma badanii jiranii sababa isaan ittiin badaniin hin beeknu. Tarii heerumtanii ta'a jaarsi isin itti heerumtan abbaan manaa keessan miidiyaa irratti hin bayinaa jedhee isin dhoorguu mala amansiistanii walii galtanii waliin dhiyaattanii yaada garaagaraa nuuf dhiyeessuu dandeettanii. Kanaaf baduun kee sirrii miti hin badinii. Hedduu si jaalannaa hedduu si kabajnaa jechuun barbaada. Anaaf haadha manaa kiyyaa miti jaalallee kiyyaa miti garuu nan jaalladha nan kabajaani. Onnee kiyya keessa jirti jechuudha Iftuu Nuuraa. Akkasumas Redi Adam onnee kiyya keessa jira. Nama yuutuubaroota Oromoo akkaan jaalladhu keessa Rediin isa tokko. Hedduu olii gad deemanii yuutuubaroota Oromoo lafaa dhufaa jiran kanneen jajjabeessuu dadhabanis garuu dalagaan isaanii hedduu namatti tola. Sababa dalagaan isaanii bareeda ta'eef ni hordofa faanan bu'a. Warroonni chaanaala kana jalatti argamtan warroonni viidiyoon kun isin bira ga'e viidiyoo kana dhaggeeffattan video kana share gootanii Redi fa'aan Iftuu Nuuraa fa'aa biraan akka naageettan kabajaadhaan isin gaafadha. An kan isin wajjin ture mootiidha. Mootii miidiyaa irraa waa hedduu eeggattanii gara fuulduratti qophiilee babbareedoo mimmiidhagoo fi wantoota isin bashannansiisan waa'ee sabaa irratti waa hedduun hojjechuudhaaf qophii xumuree jira. Ittis seennee jira. Hojjechuudhaaf ammoo hamilee qabaachuudhaaf haalaan hojjechuudhaaf hordoftoota nama barbaachisa. Kanaaf subscribe gochuudhaan maatii keenya ta'a. Like share godhaa nu jajjabeessa. Wanta viidiyoo kiyya yeroo hunda hanga dhumaatti dhageeffataniif hedduu isin galateeffadha. Hedduu isin kabaja isin jaalladha. Yeroo biraa viidiyoo biraatiin walitti deebina. Hanga sittuu nagaa keessanaaf jiraadha. Horaa bulaa deebanaan isinin jedha. Bye bye. Waliif birmannee tokko haa taanu mee tokkummaa lammii koo ilmaan Booranaa bareedumaa Oromoon tokkummaa ilmaan Booranaa bareedumaa Oromoon tokkummaa.